daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin haa ga'uchaa ani lataa labataadhaa YouTube Elitu Tech irraa guyyaa irraa kan ammoo kanan qabadhee dhufee namoonni information wayee kanaa qaban yookiin immoo beektonni wayee kanaa irratti maal jedhu kan jedhu barattuu saayinsii fi teknooloojii Adaamaa kan taatee fi akkasumas Itoophiyaan Space Science Groupii keessa kan jirtu Ayyaantuu Abbabee kan jedhamtu ishee wajjin turtii taasisnaa amma dhumaatti na hordofuu hin dagatinaan siniin jedhaa jechuudha. Yeroo ammaa kana toora irratti argamte waan ta'eef bifa bilbilaatiin haasofsiisnaa nu hordofaa. Hello, akkam jirta Ayyaantuu guyyaa irraa kan ammoo YouTube Elitu Tech irraan siif bilbilaa jira. Information wayee solar eclipse gaafa waxabajji 14 ga'u kan irratti information qabdu saba keenyaaf akka qoodduufidha. Itti fufi. Ayyeni solar eclipse kan jennu eventii yeroo addeessi aduu fi lafa gidduu ta'u kan uumamudha. Yeroo kanas addeessi carrallaa aduurraa dhufu guutummaa guutuun yookiin immoo muraasaan akka gara lafaatti hin geenye gurguraa jechuudha. Yeroo baay'ee kun yoo ta'u guutummaa guutuun yookiin immoo muraasaan gurguruu jechuun aduu fi addeessi saayizii isaanii wal fakkaataa waan ta'eef osoo hin ta'in maatii adda addaa fi bakka adda addaatti jiru garuu immoo saayiziin aduu addeessarra yoo ilaallu hamma 400 isa caalee jira. Yeroo wal fakkaataa kanatti immoo yeroo 400 isarraa fagaatee jira. Kanaafuu gara samii yoo ilaallu wantoota bakka tokkotti jiran nutti fakkaataa malee waan bakka tokkotti jiraniif osoo hin ta'in sababa kanaan jechuudha. Egaa gosa garaagaraa hin qabaata jettee yaaddaa solar systemiin kun? Gosoota adda addaa qaba solar eclipse. Isaanis afurdha. Garuu isaan kana keessaa sadiitu gosa gurguddoo jennee kan fudhannu. Inni jalqabaa isa total solar eclipse kan jennu yoo ta'u kun immoo kan uumamu yeroo addeessi aduu guutummaa guutuun guree yeroo argamutti ilaalla total solar eclipse kan jennu. Isa lammaffaamu maqaan isaanii ni dubbata. Inni lammaffaamu partial total eclipse solar eclipse kan jennudha. Inni kun immoo aduurraa paartiin isaa muraasa yoo addeessaan ugguramu kan ilaalamudha. Inni sadaffaan immoo annular solar eclipse kan jennu isa amma waxabajjii 14tti ilaalamuuf kan deemudha. Inni kun jecha anulas jedhurraa dhufe. Anulas jechuun ringa yookiin qubeellaa jechuudha. Kuni kan ta'eef akkanni yeroo kana addeessi dura aduutti argama garuu aduu guutummaa guututti ugguree hin argamu hamma xiqqoo aduurraa xiqqaatee argama addeessi. Kanaafuu marsaan isaa ringoo faayirii uumaa jechuudha. Kanaaf annular solar eclipse kan jedhe total eclipse wajjin wal fakkaataa garuu kan isaan adda godhu total eclipsein addeessi guutummaa guutuudhaan aduu ugguraa isa yeroo annular eclipse kan ammoo hamma ta'e xiqqaata isa sanarraa jechuudha. Inni afuraffaan immoo hybrid solar eclipse kan jennudha. Inni kuni total eclipses annular eclipses kan walitti qabateedha. Kuni kan uumamu maaliif addeessi orbiitiin addeessi lafa itti marsu sarkilii osoo hin ta'in inni ibsi. Kun jechuun immoo some part of paartiin isaa gara lafatti dhiyaata. Inni biraa immoo lafarraa fagaatee argamuu ni danda'a. Bakka gara lafaatti dhiyaatee argamutti total eclipseedha. Guutummaa guutuu aduu waan ugguruuf total eclipseetu ilaalama. Yeroo lafatti dhiyaatu jechuudha. Eeyyee lafatti yoo dhiyaatu. Lafarraa immoo fagaatee yoo argamu hamma ta'e xiqqaataa waan ta'eef annular solar eclipseetu ilaalamaa jechuudha. Taatee kanaan garaagara ta'a jechuudha. Annual eclipse fi total eclipse jechuudha. Itoophiyaa irratti mul'ata waan ta'eef taatee kana uummanni maal gochuu qaba jettee yaadda? Wanni tokko uummanni gochuu qabu. Wanti kun of dandee astronomical event jedhamanii waan biraa keessatti hin qabu garuu uummanni waan guddaa tokko qabu kan gochuu qabu kallattiidhaan gara samiitti ilaaluu dhiisu. Biyyi sun yoo uumamu gara aduutti ilaaluun qaban maaliif yoo jenne
intensity light adurraa dhufu hammam ija keenyaaf gaarii akka hin taane nuti hin beekna adurratti yeroo baay'ee ilaaluu hin dandeenyu kunis akkuma sanaadha jechuudha. Ija keenya miidhuu ni danda'a yoo guddaate immoo jaamsuus ni danda'a. Kanaafuu namoonni gara aduutti ilaaluun qabanii garuu ammoo kuni wanta yeroo baay'ee ilaalchu miti. Solar eclipse'n waggoota baay'ee booda yeroo tokkotti waan ilaalamu waan ta'eef namoonni ilaaluudhaaf baay'ee barbaachuu ni danda'u. Especially ijoolleen yookiin namoonni adda addaa ilaaluun barbaadu. Kanaafuu kan gochuu qaban inni jalqabaan certified ta'anii eyeglassota sababa kanaaf uumaman ni jiru. So keessa isaaniitti solar filtering qabu. Intensity light calluma jedhee akka ija keenyatti akka dhufu osoo hin ta'in meessanii gara ija keenyatti fidu. Kanaafuu inni itti advisoryidha yeroo jalqabaatti jechuudha. Inni ta'uu baannaan immoo wanti pinhole projection jedhamu ni jira. Kun immoo kan ta'u waraqaa yookiin kaartoonaa argannu sarkilii urree gara aduurratti goona garuu miti gara aduu ora kanaan ilaaluun qabnu. Calluma jennee gara aduu sarkilii sana goona. Fuuldura immoo waraqaa qabannee imeejii sun waraqaa qabannee irratti yoo piroojeekti ta'u kilipii sana waraqaa kana irratti without damage ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo wanti kun yeroo baay'ee weebsaayitoota irratti yookiin immoo televezyiiniidhaan illee ilaalamuu waan danda'amuuf mana keenya teenyee illee ilaaluu ni dandeenya. Especially immoo ijoollee eyeglassii uffata kaawwatanii ilaaluuf waan barbaadaniif isa baasuu ni danda'u yookiin wantoota biraa uumamuu ni danda'ama. Ijoollee irratti immoo of eeggannoo guddaa gochuu qabna jedhee yaada. Garuu yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti eyeglassiin hin argama jettee yaaddaa? Eeyyee ni argama. Garuu namoonni baay'ee waa'ee isaa beekuu dhiisuu ni danda'u. Garuu immoo Itoophiyaan Space Science Society'n haala itti argamu bilbilaan yookiin wanta biraa ni gadhiisu isaan kontaaktii gochuudhaan argachuu ni danda'ama. Namoonni barbaadanii Space Science Itoophiyaa connect godhanii argachuu hin danda'u jechuudha. Ayyee baay'ee galatoomi siin jenna galatoomi. Ayyee. Egaan daawwattoota koo akkuma dhageessan amma informationii baay'eedha kan isheen nu laatte jechuudha. Namoonni eyeglassii isaa yookiin immoo shaafaa isaa barbaadanii fi Space Science Itoophiyaatti dawwaltanii yookiin immoo websaayitii isaanii irra galtanii argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee namoota naannoo Finfinnee jiraniifidha. Kunillee gaariin isaa naannoo Finfinnee jiraatanii isaanitti bilbiltanii Finfinnee irraatii argachuu dandeessu jechuudha. Itoophiyaa Space Science'tti. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Na hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Warri jaallattan immoo laayik gochuun dagatinaa sooshaal miidiyaa keessan irratti sheer yoo gootan jajjabeeffamaa. Nagaan tura.